Viidiyoo irraa kana keessatti wallpaperoota baay'ee babbareedoo ta'an haaluma asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Kan fuula jawwaala keessan irratti hidhachuu dandeessan isin barsiisa kennu akkuma asirratti argaa jirtan baay'ee tokko babbareedoodha jechuudha. Wallpaperoonni kun 4K dha jechuudha. Baay'ee tokko qulqullina kan qabanidha akkasuma baay'ee tokko kan babbareedanidha jechuudha. Fayyadaa'u tokko wallpaperoota baay'ee babbareedoo ta'an kan aappii tokko keessa argatanii aappii kana gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchiin irratti yeroo tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jalarraa sinii baasa irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti siffita asirra ta'e koon sarchiin irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchiin irratti qubee waa paa raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura sanatti kilik gootu sarchi gootu. Ammallee haala kanaa suuraa kana isin bitaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbufachuudhaaf sirra ol bitaa gaddeemtu ol bitaa gaddeemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawunlood kan jettu turte daawunlood kan tuqxaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbufatanii. Hayyee daawwatan kiyya aappii akka gabbufatanii kaatanii jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha wallpaperoota baay'eetu jira jechuudha keessaa kan isinitti tole jechuudha. Fuula jawwaala keessatti hidhachuudhaan fayyadamuu dandeessanii jechuudha.